Welcome back. Baga nagaan gara boruufattiifitti deebitanii har'a wantoonni waliin ilaallu marsaa ja'affaa guyyaa ja'affaa how to web programmer or 30-day challenges on PHP concept. Web programming tokko guyyaa 30 keessatti maal hubannee maal akka goonee programmera ta'uu dandeenyu kan jedhu paartii ja'affaasaa guyyaa ja'affaasaa waliin eegallaa jechuudha. Asirratti wantoonni ilaallu maalinni beezikaalii wantoonni ilaallu baay'eesaa beezik waan ta'an wantoota PHP keessatti nuuf barbaachisan keessaa tokko konseptiiwwan daataabeezii akkamitti PHP keessatti fayyadamuu dandeenya kan jedhuu fi wantoota isaan wal qabatan baay'ee isaa ilaallaa jechuudha. Kanaaf tiitoriyaalii kanarratti tiitoriyaalota darban warroonni ilaalle tiitoriyaalota darban irra deebitanii akka rikavar gootanii isin jedha rifresh gootanii gara PHP paartii 6 kana yookaan guyyaa ja'affaarraa irra jirru kana bira bagana akka dhuftanii isin jedha. Kanaaf jalqaba irratti maal gootu YouTube channel kana subscribe gochuun dagatina, like share gochuun dagatina, akkasuma hanga dhumaatti immoo na duukaa bu'aa wantoonni barbaachisoo ta'an beezik warra ta'an immoo waliin ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti amma wanto jennu maalinni sarvarri keenya oon ta'uusaa akkuma paartii waan irratti wantoota nu barbaachisan sarvara keenya local serverii keenya fe'achuu qabna jennee local serveriin keenya immoo zaampii fayyadamna. Zaampii akkamitti akka install gochuun barbaachisu paartii irratti ilaallee irraa paartii irratti zaampii akkamitti steepii kamiin maal hojjennee akka install goonu laallee irraa jechuudha. Amma kan laallu maalinni direct servera keenya oon goonee irraa sitti servera bifa kanaan oon erga goonee booda maal hojjennaa koodii haa barreessinu. Koodii keenya san PHP syntax PHP database create goonaa jechuudha. Kan nuti hojjennu maalinni database keenya daataa keenya gara databaseetti insert gochuuf deemnaa jechuudha yookaan daataa irraa retrieve gochuuf deemnaa jechuudha. Database jechuun maal jechuudha? Loojikaalii more keessa gabbuunee waan baay'ee isaa laalaa deemna. Amma paartii kanarratti garuu database jechuun storage jechuudha. Waan tokko kan itti kuufannu jechuudha. Waan tokko odeeffannoo database is an electronic storage media that contains different tables in our logic. Database jechuun waan elektiroonikii ta'e tokko loojikaalii kan ittiin kuufannu fiizikaalii and loojikaalii kan ittiin kuufannu jechuudha. Odeeffannoowwan jiran kan irratti kuufannu permanentii kan ittiin kuufannudha jechuudha. Database jechuun gootaraa jechuu afaan biyya keenyatiin gara kuusaa wayii yookiin gumbii wayii waan keessa kaawwan odeeffannoo daataa keenya kan keessa kaawwannu jechuudha. Kun gootaraa yookaan jechuudha database keenya jechuudha. Kanaaf database yeroo fayyadamnu jalqaba duraa maal goonaa database fayyadamuudhaaf syntaxii nuti fayyadamnu PHP syntaxii kaafnaa. Sanaan booda parameetroota database barbaachisan database kana erga oon goonee booda maal goonaa PHP myadmin kan jedhu kanatti buunaa. Sanaan booda database keenya PHP myadmin kan jedhutti buunaa. Erga isa kilik goonee booda direct garamitti nu geessa inni gara database keenya bira nu geessa. Database keenya create goona. Jalqaba duraa local host kan jedhu kenninaa fi maqaa local hosting keenya maalinni host serveriin keenya local hostidha. Local host jenna or server jechuu dandeenya isa kana server jennee kenninaa fi semicolon seevaa godhuuti. Ammasitti maal jennaani database connection jedhuuni db connection db con jennee .php jenna db con .php jechuun database connection jechuu ta'uti. Ittaansine seef goona jechuu faayilatti. Sanaa booda daataa useriin keenya eenyudha? Username or user jechuudha. Useriin keenya eenyu ta'a? Rootidha. Akkasuma immoo passwordin keenya maal ta'a? Kan database keenya ta'a. Akkasuma immoo database keenya immoo kan amma nuti kenninuuf kana ta'a jechuudha. Asaa dhufnuuti database bira dhufnee new database jedhuuni new database erga jennee ni booda database haaraa create goonaa jechuudha. Database haaraa kan nuti create goonu PHP tut db jedhuuni PHP tut db create yoo jennee database keenya create nu godha jechuudha. PHP tut kan jettu kana ishee kanaa jechuudha. Kanaafuu database keenya kan fudhannee gara na dhufnaa jechuudha. Copy erga goonee booda sitti dhufnee database keenya paste goonaa semicolon. Passwordin keenya nalidha. Useriin kun rootii ta'uusaa eessaa argannaa? Asirraa arganna. Fakkeenyaaf
eessa dhuftu daatabeezii hoomii kanatti deebitu iddoo hoom jettu kana kilik gootu sanaan booda user accounts kan jedhu jira isa kanatti kilik gootu erga isa kilik gootanii booda kanaa booda ruutiin keenya username keenya yoo username biraa kennineef username isaa san kenninaa fi daatabeezii keenya kana fayyadamu. Inni biraa DB connection haa jedhuni DB connection jennee yeroo kaanu or DB con jechuu dandeenya is equal to maal jennee deemna asitti jalqaba dura MySQL jennee kana MySQLi underscore connect kanaa booda semicolon goona asitti dhufne jalqaba dura maal jenna server variable serverii kana hin galchinaa fi server comma user comma password isaasii kana seeran barreessee haasa'u password jennaani comma after password use DB database kanaa booda if DB connection echo as keessatti maal jenna connection connection established successfully else echo MySQLi underscore error or error underscore my error message jechuu dandeenya MySQL die jennis kennuufii dandeenya or connection not established save goonee halaala amma gaafa rangoon yoo connection keenya seenaan configuration keenya sirrii ta'e connection established jedha yoo connection keenya immoo error qabaate connection not established nan jedha jechuudha as dhufna kanaa booda data keenya bira dhufne localhost jennee kana php tut / maal jennee dbcon.php connection established successfully kana jechuun connection keenya establish ta'ee jira jechuudha amma maal hojjenna erga connection establish goone booda data keenya kan gara xaanitti dabarraa jechuudha if connection established database keenya maal hojjeta data keenya insert gochuu create gochuu data keenya insert gochuudhaaf akkasuma user amma employee tokko haa galmeessinu database kana irratti galmeessuuf maal goona jalqaba dura as dhufne localhost php admin keessa seenna database keenya irratti user database keenya irratti odeeffannoo kana create haa goonu asitti dhufne maal goona database keenya create yeroo goonu fakkeenyaaf maqaa isaa employee haa jedhu employee ID qaba name qaba full name jechuu dandeenya asitti full name isa taane immoo gender qaba department qaba tokkotta sadittaa dabaluuti salary qaba phone number qaba akkasuma immoo maal qaba address qaba jenna address isaa yaa galmeessinu address asirratti ID isaa maalidha primary key dha jechuudha primary key yeroo goon as dhufne primary key kan jedhu filannaa okay jennaani kana booda auto increment irra goonaa jechuudha full name maalinni varkaridha 255 baay'inni text isaa male or female jaha
dipaartimentiin baay'achuu danda'a waan ta'eef 255 haa goonu. Salarii dabilii haa goonu. Decimal or double jechuu dandeenya, float jechuu dandeenya. Yoo varchars jenne rakkoo hin qabaatu tekstii fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf inteejarii yoo goone phone number varchar digit 16 maximum adreesii varchar dheeraa ta'uu danda'a 255. Kanaa booda ergaas dhufnee booda immoo isa kana yoo ilaalle defaultii full name nalii ta'uu hin danda'u, genderii nalii ta'uu hin danda'u, dipaartimentii isaa wallaaluu dandeenya waan ta'eef nal jennee darbuu dandeenya. Salarii isaas hin beekamu yoo ta'e nal gochuu dandeenya. Foon isaas odeeffannoo isaa hin qabne yoo ta'e nal jenna. Adreesii nal jennaanii jechuudha. Defaultii nal ta'uu danda'u jechuudha. Daataawwan nal jennu yoo noo nan jenne nanii nu dabarsaa jechuudha. Sanaa booda siif jennaan daataa keenya kan daataabeezii keenya kan create goonee jirraa jechuudha. Kanaa booda if connection established asitti maal goona? Daataa keenya kan dhufnee foormii isaa haa ijaarru. Foorm kan jedhu daataabeezii wayii kileef haa goona. Asitti dhufnee maal goona? Asuma irratti hojjenna. Iddoo kanatti erga daataabeezii walitti establish goonee booda user daataabeezii kanaa fi wantoota kan gara daayinaamikiitti jijjiirree daataabeeziitti akkamitti insert gochuu akka danda'u haalaan as dhufnaa. Sanaa booda maal goona? Foormii HTML kaafnaa jechuudha. Keessatti PHP keessaa gadi baanaa. Sanaa booda HTML jennee taana. Asitti dhufnee inni kun eessa gala seetan? PHP yeroo baay'ee header taagii keessa galchina. Head kan jedhu kan keessa finnee galchina. Sanaa booda asitti dhufnee foormii tokko create haa godhu. Foormiin kun action jennaanii iddoo inni itti submit godhu asuma irratti ofittuma maal jedhama? Asitti dhufnee syntax PHP kennuufii dandeenya yookaan ofuma waan ta'eef asirratti kaa'uu dandeenya. Self jechuu dandeenya. Meetidiin nuti fayyadamnu poostii fayyadamna akkuma tiitoriyaalii darbe irratti ilaallee jechuudha. Sanaa booda amma leebil jennee akka CSS akkaataa itti fayyadama isaa booda waliin tiitoriyaalii xaanutti ilaalla akkamitti foormii tokko bareechinee loogiin diiteelii akkamitti hojjechuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Kanaaf amma asirratti first maal jennee full name, employee full name inni kun leebiliidha. Full name sanaa booda isa kan break akka godhu break line fayyadamna. Asitti dhufnee amma nuti immoo maal goona? Input type keenya haa galchinu. Input type text. Sanaa booda asitti dhufnee maal jennaanii? Full underscore name jennaanii. Full underscore name save goona. Daataa keenya kan asitti dhufnee break haa goonu. Sanaa booda daataa kan copy haa godhadhu. Isa kan copy godheen jira. Pasting godha ammas. Asitti dhufnee maal jennaanii? Fakkeenyaaf genderii nama sanii asitti galchina. Harkaan haa barreessu ammaaf tekstaa jennuuni. As dhufnee maal goona? Genderaa jedhu booda hin jijjiirra. Akkasuma immoo deebisnee salarii eejii nama sanii asittis dhufnee eejaa jedhuuni. Kan ammoo gara nambariitti haa jijjiiru. Number eejii asirratti eejii kan jedhu hin fayyadamne. Eejii fayyadamne waan ta'eef maal jennaanii? Salarii haa jedhu. Salarii neemii isaa itti aansinee immoo maal fayyadamna? Department kan jedhu haa fayyadamu. Department kanaa booda asittis department kan jedhu finnee haa galchinu. Department itti aansinee eenyu qabna? Phone numberii adreesii. Kanaa booda as dhufnee phone asittis phone number. Kanaa booda asitti dhufnee paste godhuuti adrees kan jettu haa jennuu fi adrees asitti maal jennaan? Adrees jennee save goona. Daataa keenya kan isa gara gadiitti immoo break haa godhan mallee. Sanaa booda input type tokko haa kennuu fi kan foormii sanii ittiin goonu input type maal jennaanii? Input type keenya input type submitidha. Value keenya seevidha jechuudha. Daataa seef gochuuf kan itti deemnudha. Neemiin keenyas maal ta'a? Seevaa jedhu neemii haala bilii keenyati. Kanaa booda peejii keenya amma gaafa refresh goonu maal ta'a? Dhufnee
foormii kan argannaa jechuudha. Connection established tuni yeroo nuti daataa submit goonu qofa akka dhufu yoo barbaanne maal goona asitti seevaa godhu as dhufna peejii PHP barreessine bira dhufna asitti barreessina maal jennaani if jennee as keessatti maal goona iset as keessatti underscore post variable keenya save yoo saving qofti submit ta'e foormii kana dubbisi yookaan hin dubbisiin jennaanii jechuudha. Asitti dhufnee close goona else jennee akkas goone daataa keenya echo elsin nun barbaachisu jechuudha. Yoo submit ta'e qofa daataan display akka ta'u connection established kan jettu baddeerti jechuudha. Kanaa booda yeroo nuti foormii kana submit goonu qofa daataan keenya achi keessatti mul'ata jechuudha. Fakkeenyaaf submit haa godhu foormii kan akka foormiin keenya amma yoon dhufee asitti bu'ee connection established jedha foormiitti nu deebisa. Garuu iddoo duwwaa submit gochaa fakkeenyaaf required jedhaan foormii osoo hin guutiin submit akka hin goone jechuudha. Asitti refresh haa goonu peejii keenya kanaa booda amma itti bu'u. Please fill out this field. Bifuma kana warroota nullable hin taane asii foormiin keenya yeroo daatabeezii create goonu nullable warra hin taane fakkeenyaaf genderii akkasuma ID maal kan jedhu saasan nullable warra hin taane asitti guunnaa jechuudha. Salarii isaa rakkoon qabu dipaartimentii adreesii foon nambarii kanneen darbuu danda'a waan ta'eef rakkoon qabaatu. Kanaa booda daataa keenya refresh goone amma gaafa nuti submit goone qofa achi keessaa nutti mul'ata jechuudha. Kanaaf isa kana asirraa kaafnee amma peejii keenya gaafa refresh goone kana ta'a. Amma dhufeen gaafa itti bu'u naan dabarsu. Maaliif connection san odoo daataa san hin guutiin submit gochuu hin danda'u jechuudha. Erga submit goonee booda foormiin nuti argannu as keessatti connection established erga ta'e booda maaltu jira kan jedhu haa laallu. Jalqaba duraa fakkeenyaaf kan nuti submit goone name jedhuun full name jechuu kooti. Full name is equal to underscore post jennee eenyu jennee full asitti kasan kennineef name kan fuuni asitti kenninaafi jechuudha. Full name kan jedhu kana kenninaafi sanaan booda samii kulan goonee ammoo echo jennee asitti maal haa godhu full name kana display naa godhin jedha. Isa full name asitti kennineef kan display akka godhu goosifna erga submit goonee booda. Fakkeenyaaf asitti kana hin jennaanii jendarii meelaa jedhu salarii 2020 department SE phone number 29 ምናምን አድሬሲን አዲስ ፊንፊኔ jedhuun save godhu maal jedha connection established jedhee galcheedha waan ana submit godhe san naaf kaahaa jechuudha. Kanaaf daataa keenya submit gochaa jira jechuudha. Taansinee maal goona gender is equal to underscore asitti post eenyu gender save goona sanaa booda daataa keenya kana koppii haa godhuuti maquma jijjiiraa iddoo buufnaa jechuudha. Fakkeenyaaf salarii postii keenya asii keessatti maal jennaan isa kana salarii ishee tanas jijjiireen salariin godha adrees koppii goona asitti dhufnee isa gender jedhu kan lammataa kana biratti adrees sittis adrees goona foon rakkoon qabaatu hierarkiin isaa akka barbaannetti hojjechuu dandeenya. Foon asitti dhufnees foon isa kana koppii goonee asitti peestaa goonu kan nu hafe eenyudha dipaartimentii jenderii finneerraa jechuudha. Itti dhufuuti meeqa 1 2 3 4 5 6 isheen adreesii tun si'a lama taate nuti kan qabnu meeqa foormiin 1 2 3 4 5 6 eshi department salary gender full departmentii ta'a. Kanaaf isa kana koppii goonee asumatti peestaa goonu department jennee isa siisan koppii godhannaa jechuudha. Isa kana foormii kan as keessatti peesti goona. Kanaa booda
Amma wanti hojjennu loojikiin jiru daataabeeziitti galchuudha. Foormii keenya kana gara daataabeeziitti samiit goonaa jechuudha. Isa samiit gochuuf jalqaba duraa maal goonaa query haa barreessinu or insert query haa jedhuni insert haa jedhuni asitti maal jennaani eshi kanaxxaanii kan jiru immoo kan laallu maalinni jalqaba duraa vaarabiloota nu barbaachisan create goona tokko fakkeenyaaf insert query haa barreessu asitti as keessatti maal jennaani double quote insert into teebilii keenya maqaa teebilii keenyaa fidannaa asirraa maqaa teebilii keenyaa koppii haa godhu isa kan asitti dhufnee teebilii keenya irratti gochaa jirru san kanaa booda erga isa jennee booda teebilii san keessa immoo kolomanoota jiran finnee keenya kolomanoonni kun isa full name isaan as keessa jiran kana jechuudha. Full name asitti dhufnee maal jennaa full underscore name koomaa itti aansinee maalidhaa gender koomaa itti aansee kamtu jira asirra haa laalluti gender department isaas jiru kana jechuudha. Koppii goonee geessina gender isa kana koppii goonaa kana bira dhufnee paste goonaa itti aansinee immoo salarii koppii goonee garana deebinee paste goonaa asiis isa kana koppiin gochaara koppii as dhufnee paste goonaa itti aansinee maaltu jira adreesii isaanii kana fuunee asitti paste goonaa kanaa booda immoo values kan jedhu jira. Values jennee asii intaraa jedhu gadaa buusu iddoo tokko gisee tokko gadaa buusu valuesii kana keessatti jalqaba duraa single quote fayyadamnee vaarabiloota asitti kuufanne kan kanaa booda as dhufnee maal goonaa full name bakka jedhutti full name koomaa iddoo gender jedhutti genderii koomaa as dhufnee iddoo department iddoo kanatti aanee maaltu jira departmentii asitti dhufnee department koomaa asitti dhufnee immoo eenyu jira salarii koomaa as keessatti immoo inni biraa maaltu jira adreesii koomaa sanaa booda immoo aanee maaltu jira foon kan jedhu isa fayyadamnee vaarabiloota keenya kan bifa kanaan galchinaa jechuudha. Sanaa booda kana hin cufnaa double quote keenya asitti hin dhaamsinaa jechuudha. Sanaa booda semicolon goona. Itti aansee kan jiru maaliin query haa jennu. Query is equal to jennaan. MySQLi underscore query jennee MySQL query kanaa booda asitti maal goonaa daataa keenya record added odeeffannoo asirra jiru kan erga feed goonee booda daataa kan sanaa booda record added successfully jennee asitti gaafa dhufnee foormii kana goonnu duubatti deebinee daataa keenya galchinu sanaan booda save gaafa jennee record added successfully daataabeeziin galchine yeroo lama galchuu keenya nutti argisiisaa jechuudha. Kun koodii daataabeezii odeeffannoo keenya foormii keenya gara daataabeeziitti insert gochuu akkamitti akka dandeenyu PHP fayyadamnee kan waliin laalludha jechuudha. Inni itti aanu immoo marsaa lammaffaa irratti akkamitti edit gochuu dandeenya, delete gochuu dandeenya, daataa keenya immoo imeejiiwwan akkamitti akka hojjechuu dandeenya, itti aansine immoo loogiin interfeesii fayyadamnee akkamitti loogiin gochuu dandeenya, akkamitti log out goona immoo kan jedhu waliin laallaa marsaa itti aanutti hanga marsaa itti aanutti walitti deebinutti nagaan turaa horaa bulaa deebanaa.